Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunee jirtu warri amantaa biraallee bakkaa fi kallattii jirtan hundatti nageenyi rabbii guddaan iskan onnirraa ka'e isin biraa ga'u isiniin jecha. Egaa kabajamtoota daawwattoota kiyyaa ammallee barnoota haarawaan walitti deebinee jirra. Barnoota amma qabadhee isiniif dhufe kana keessatti jechuudha. Furmaata pilaastoorii guuteetiin waa gad isinii buusuu dhabee jechaadha. Kan waa isinii buusuu didu furmaata isaa qabadhee isiniif dhufee jira jechuudha. Kanaaf obboleeyyan yeroo duraatiif garana dhufaa jirtan jechaadha. Viidiyoo kana dursa daawwatu jirta taanaan bakka laayikii jettu kana irra dha'uudhaan laayikii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Sababbiin isaallee laayikiin keessan hamilee namatti horaa jechuudha. Kanaaf laayikii tana tuquu hin dagatinaa isiniin jedha. Akkasuma hiriyyoota keessaniifillee yoo viidiyoon kun isinitti tole akka hiriyyoonni keessanillee arganii irraa fayyadaman gochuudhaaf sheerii bakka jettu kanarra dha'uudhaan garee feetan irratti akkasuma waasaappis ta'ee telegiraamii feesbuukis ta'ee miidiyaa qabdan hunda jala kaayuu hin dagatinaa isiniin jedha. Dandeetta yuutuubilleen isinii mijjate taanaa yuutuub irratti illee sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Viidiyoo kana yeroo duraa daawwataa jirta taanaan akkasuma chaanaala kanatti dursa dhufaa jirta taanaan bakki tuni gurraatti taatee sitti mul'ate taanaan bakka sabiskiraabii tanarra dha'uudhaan akkasuma barnoonni asirratti gadhiifamuu fi viidiyoon asirratti gadhiifamu yeroo irraa yerootti nama hunda dursee akka si bira ga'u gochuudhaaf mallattoo beelii asitti argamtu tanarra tuquudhaan sana booda asii gabbuudhaan barreeffama ol jedhu kanarra kaayatu hin dagatinaa isiniin jedha. Kana booda barnoota isin darbee argachuudhaaf ammoo as porofaayilii kanarra dha'uudhaan mata dureewwan as jala jiran keessaa mata dureewwan kanneen keessaa viidiyoosii jala yoo dhuftan argatuu dandeettu jechuudha. Viidiyoosii jalaallee ni argattanii garuu kallattiimaan gara pileeyilistiidhaa yoo dhaqxanii jettan pileeylistii jalatti viidiyoolee haga hojjedhee keessaa waan isin fayyadu waan barnoota isiniif ta'u hunda bakka tokkotti isinii baasee jira jechuudha. Namni iimeelii itti hajamtan kun barnoota iimeelii jedhee kan feesbuukii illee barnoota feesbuukii jedhee akkasuma immoo barnoota waasaappii fi iimoo jedhee asitti immoo barnoota yuutuubii jedhee barnoota viidiyoo editingii kinoo akkuma argitan asitti barnoota viidiyoo editingii tolchuu akkasuma asitti gabbuudhaan barnoota suuraa tolchuu jedhee waan hundaa jechaadha asitti walitti isinii qabee jira. Kanaaf osoo gara tokko hin deemnetti as keessaa akka argattaniin isinitti argisiisaa jedha. Gara viidiyoo qabadhee dhufeetti isin dabarsana waliin turtii gaarii. أهلا 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 يا رمضان أهلا أهلا يا رمضان علشان يا وحدة أهلا يا شهر القرآن أهلا يا شهر الغفران أهلا يا شهر التوبة أهلا. Eega garan isin dabarsee kallatti maanii pilaastorii keessan keessa seentuu jechaadha. Pilaastorii sana sirreessuuf gaafa pilaastorii keessa seentanii jettan haala kanaan isinii baasa jechaadha. Pilaastoriin gaafa inni haala kanaan isiniif baase maal gootanii as dhuftanii porofaayilii keessan kanarra dhooytanii jechuudha. Porofaayilii irra gaafa dhooytan haala kanaan isinii baasa. Gaafa inni haala kanaan isinii baase as jala gadhuu dhufuudhaan manage apps and device kan jedhu kana irra dhooytan. Erga achirra dhooytaniitiin jettanii maal gootanii asirratti jechaadha amma update all jedhee isinii fidaa jechaadha. Update all kanarratti dhooytan. Update all irratti gaafa dhooytanii kinoo haala kanaan isinii fidaa jechuudha. Amma aappiiwwan kunneen hundi isaanii update aappii fedhanidha jechaadha. Aappii update tahuu fedhan. Update isin gaafata. Garuu aappiiwwan kun kan uumama bilbila irratti bilbila wajjin dhufe jechaadha. Kun hunduu immoo update isinirraa barbaada jechaadha. Yoo haala kanaan jiraata ta'e hunda isaa update gochuu qabdanii jechuudha. Hayyama kennitaniif kinoo hundi isaa kinoo asirratti akkuma argitan amma googiliin kunillee update barbaada kinoo asirratti update jedha. Kunis update jedha. Update haala kanaan hundi isaatu update barbaada jechaadha. Kanaafuu maal gochuu qabdanii update gochuu qabdanii jechuudha. Yoommoo hunda ceemitanillee tokkumarra dhooytanii jechuudha. Tokkicha irratti hajamtan sana amma fakkeenyaaf kana yoon update gochuu barbaade kinoo update na godhii jedha jechuudha. Kinoo asirratti akkuma argitan
achumaanis abdeetii gochuu dandeettu. Asumarra dha'uudhaani abdeetii godhuu dandeettu jechaadha. Yeroo isin abdeetii kanarra tuqxan kunoo asirratti ol baasee itti maraa jechuudha akka abdeetii ta'uuf deemu. Bakka takkatti kana hunda immoo abdeetii gochuudhaaf maal gochuu qabdanii? Kunoo asumarra kaansel kan jettu kanarra dha'uudhaani hunda isaa bakka takkatti abdeetii akka ta'u gochuu qabdanii jechuudha. Kaansel erga gaafa tuqxanii abdeetii irra dhooytan kallattiimaan kunoo gara abdeetii ta'utti isin qajeelchaa jechuudha. Kunoo hundi isaa abdeetii ta'uudhaaf maraa jira jechuudha. Yoo shabakaan keessan neetworkiin keessan haalaan bareedaa ta'e kallattiimaan saffisee hunda isaatu abdeetii isinii godha jechaadha. Yookaan immoo kunoo akkuma kiyya kanatti maree boodarra abdeetii isiniif tahaa jechuudha. Kunoo kiyya amma isa kana eegalee jira jechaadha. Kunoo 3 irraan ga'ee jira. Parsantii 3 irraan ga'ee jechuudha kana abdeetii gochuudhaaf. Haala kanaan hunda isaatuyyuu herreegee abdeet godhee hunda isaa lafa kaa'a jechaadha. Gaafa sana pilaastoriin keenya ni buusaa jechaadha. Aappii nuti buufata hajamne sana kallattiimaan dafee nuuf buusaa jechaadha saffisaan. Inni lammataa kan qabadhee isiniif dhufe asumarra dhufuudhaan jechaadha. Overview kana biraa kana deemuudhaan manage kan jedhu kanarra dhooytanii gaafa kana haala kanaan isiniif fida jechaadha. Ammas aappii dabalataa karaa kanaan arguu dandeettanii jechuudha. Garuu as keessaa asitti amma gara manage kanatti install godhuu barbaaddaa jedha asirratti yoo isin tuqxan waa 3 isiniif fida. Waa 2 isiniif fida jechaadha. Kunoo akkuma argitan install jedha asittis not installed. Maal gootanii isin kana hunda itti dhiiftanii tumaan yoo kallattiimaan aappiiwwan isinii hin taane as keessatti argitanii asumarra dha'uudhaan jechaadha sanduuqa asitti gootan. Sanduuqa itti gootan ammas as keessa gad deemuudhaan aappii barbaaddan tokko laaltanii aappii isinii hin taane sana asumarratti sanduuqa itti gootan. Argitanii sanduuqa sanirra raayitii gootan keessuma deemtan. Kunneen amma kan asitti maraa jiran kuni kan akkanaa kuni kanaan amma reefu karaa reefuu saniin install gochuudhaaf kaansilii godhee biraa dhufe sanii jechuudha. Gara kana dhufetu asitti maraa jira jechaadha akkuma achirraan maraa jirutti. Kanaafuu ittuma dhiiftanii aappii isinitti hin tolle tokko keessa deemtanii laaltanii jechuudha. Keessa deemtanii kan isin hin fayyadne as keessa suutaan laaltanii raayitii itti gootanii erga raayitii itti gootanii jettan ammoo maal gootanii kunoo mallattoon dileetii as jirti. Mallattoo dileetii kanarra dha'uudhaan keessaa dileetii gootanii jechaadha. Asirra gabbootanii kunoo asirra gaafa dhooytan sunneen dileetii keessaa tahaa jechuudha. Aappiiwwan agarsiisanii isinii gala jedheetinii yaada. Haala kanaan kan isiniin tolle keessaa baasuu dandeettu jechuudha. Kan isin hin fayyadne haala kanaan keessaa dileetii gootan. Kan isin fayyadu immoo irratti tuqxanii tumaan akkanumatti kunoo isiniif herreegee haga inni gabbuu obsaan eeggattanii jechuudha. Irratti dhooytaniillee garaacha tuqxanii keessaa bahuu ni dandeettu jechaadha. Yeroo feetanitti ammoo itti deebitanii kunoo sirreessuu dandeettu jechuudha. Amma gamanallee yoon deebi'e sana booda profaayilii dhaqee amma bakka reefuu sana yoo itti deebi'e inni oofumatti jira jechuudha. Kanaaf hin dhaabatu gabbuusumatti jira jechuudha. Amma install gaafa dha'u akkuma kan duraa sana kunoo deemaatuma jira jechuudha. Akkuma argitan kunoo gad buusutti jira jechuudha. Aappii reefuu sana kunoo haga amma hin geessine jechuudha. Kunoo amma 59 irra ga'a. Haala shabakaa keessaniitiin saffisee isiniif buusaa jechaadha. Isin irratti dhiiftanii kalasan booda akka inni geesse yeroodhaan dhuftanii laaluu dandeettu isiniin jedha. Kabajamtoota daawwattoota kiyya viidiyoon amma qabadhee isiniif dhufe kan haga ammaatitti daawwattan kana ani seeruu tuubiidha. Waan haga ammaatti na hordoftaniif galatoomaa. Horaa bulaa dheebana nagayaan turaa. Baay baay.